Ashama akkam jirtu maatiin chaanaalii BFT hundi keessanii har'ammoo viidiyoo biraadhaa walitti deebineerra. Viidiyoo irraatiin immoo akkamitti diishii tokko qofa fayyadamuudhaan naayil saatii fi itiyoo saatii akkamitti akka guuttachuu dandeenyudha. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti saatalaayitoota lama kan fayyadamamaa jiranidha. Inni tokko saatelaayitii warra Gibxi yookiin naayil saatiidha. Inni kaan immoo kan biyya keenyaa itiyoo saatiidha jechuudha. Isaan kana lamaan wal faana fayyadamuuf immoo diishii lama kan nu barbaachisaa ture. Amma garuu diishii tokkoon akkaataa itti fayyadamuu dandeenyudha. Karaalee lamaan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa manuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa isiniin jedha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Like, share, comment gochuun dagatinaa. Amma kallattii maan gara viidiyootti dabarra. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Egaa karaan ni jalqabaa ollaa keessanii wajjin kan isin guuttatanidha. Fakkeenyaaf manni keessanii wal bira yoo ta'e yookiis mana wal bira yoo ta'e diishii lama jira waan ta'eef diishii tokkorraa naayil saatii diishiin tokko naayil saatii irratti hidhama jechuudha. Diishii isa biraa immoo itiyoo saatii irrattiitu. Sana booda wantoonni isin barbaachisan konneektarii meeshaa jedhamudha. Meeshaa sana gabaarraa bitattu. Sana malee immoo LNB yookiin saatelaayitii ishee diishii irratti hidhamtu abbaa keebilii lama jechuudha. Isa tuu keebilii addaaptarii jechuudha kan keebilii lama fudhachuu danda'u. Suuraa isaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Isa sana fayyadamtu jechuudha akkuma viidiyoo irratti mul'atu. Isa keebilii lama fudhachuu danda'u jechuudha. Sana booda itiyoo saatii irratti hiitu jechuudha isa tokko. Itiyoo saatii normaal irratti argatanii booddee diishii tokko immoo naayil saatii irratti hiitu. Sana booddee itiyoo saatii irraa sin keebilii tokko fudhattu jechuudha. Keebilii lama kan shiboo lamadha kan inni addaaptii godhu LNB sun jenne irraa. Kanaaf LNB sanarraa itiyoo saatii tokko fudhattu. Ollaan keessan sunis itiyoo saatii tokko fudhata jechuudha. Isa naayil saatiitti naanneessa akkuma kana gootu naayil saatii irraa shiboo tokko fudhattu. Ollaan keessanis shiboo tokko fudhata jechuudha. Amma kallattiimaan diishii lamaan irraa iyyuu itiyoo saatiif naayil saatii argataniittu. Garuu shiboo lama waan ta'eef amma shiboo kana resiiveriitti baasnee resiiveriitti deebisuurra konneektarii sana fayyadamna jechuudha. Konneektarii sana irratti barreeffameera line 1 jedhee line 2 jedhee line 3 line 4 jedhee receiver jedheera. Shiboo sana lamaan line 1 fi line 2 irratti hiitu jechuudha. Isa irratti erga hiitanii booddee shiboo biraadhaan immoo receiverii seeduu irraa fuutanii gara resiiveriitti geessitu jechuudha. Waan baay'ee salphaadha. Konneektariin sun boollaa shawwee qabdi natti fakkaata. Inni guddaan isaa immoo 6 ol qabaachuu danda'a kan baay'ee guddaan jira. Sanarraa line 1 irratti naayil saatii ho'itan line 2 irratti immoo diishii itiyoo saatii irraa keebilii isa dhufe sanatti geessu jechuudha. Sana booda iddoo receiver jedhu sanarratti immoo shiboo kan biraatti hidhuudhaan gara sanarra geessitu jechuudha. Receiverii irratti jechuudha. Boolla receiverii sana jedhu irratti immoo shiboo gabaabaadhaan jechuudha. Yoo barbaadan konneektarii keessan alaa kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo mana keessa kaa'uu dandeessu. Inni kun rakkoo qabu garuu wayiin shaffanuu qabdu rooba waan daddabachuu hin dandeenyeef wayiin golgi tokkuma viidiyoo irratti argitanii. Egaa diishii kamilleetu baasii humnaa olii saaxilamin nama biraa waamuutu hin gaafatin. Kan innis rakkisu yoo kana yaadu xiqqoo itiyoo saatii hidhuu irratti xiqqoo si rakkisuu danda'a. Innis baay'ee amma kanatti cimaamni naayil saatii marras ture digirii 35 ofirra naannistu jechuudha. Yoo si rakkise koomentii gochuu dandeessu viidiyoo isaa isin biraan ga'uu nan danda'a. Egaa haala kanaan erga gootanii booddee baasii tokko malee fayyadamtu jechuudha. Akkamitti maneejii gochuu goone fayyadamnaas jedhuuf immoo receiverii keessan irraa menuutti kan jedhutti bu'uun instaaleeshinii jala garuudhaan jalqaba receiverii keessan HD danda'u ta'uu qaba. High definition jechuudha. Standard definition yookiis SD warra durii saatalaayitoota kanaaf chaanaalota yeroo ammaa sappoortii yoo baay'inaan waan hin gooneef jechuudha. Sana booddee iddoon instaaleeshinii sana argattanii saatelaayitii filattu naayil saatii irratti iskaanii gootu al tokko. Inni naayil saatii irraa sinii galachuudha akkuma isa dura. Isa amma immoo NSS 12 kan jedhu yookiis NSS 12 irratti iskaanii gootu jechuudha. Sana booddee iskaanii godhaa. Sana booda gara iskiriinitti deebi'uudhaan okeettu. Sana booddee erga inni asii gasinii tarreessee booddee chaanaalota jechuudha. Remootii keessan irraa saat kan jettu barbaaddu. Erga ishee sana argattanii iddoo sanatti yeroo buutan naayil saatii NSS asii gasinii dhaqee ool immoo jedha. Yoo barbaadan oolii isaa walitti qabaa saal tokkicha ilaaltu. Yoo barbaadan immoo naayil saatii barbaadan immoo itiyoo saatii adda addaan argachuu dandeessu jechuudha. Egaa
diishii tokko qofa qabdaniin ollaa keessanii wajjin walii galuudhaan yookiis nama isinitti dhiyoo yeroo wajjin walii galuudhaan haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeessu. Baasii dabalataadha kanan jedhe yaadu LNB sana bituudha. Darbee immoo konneektarii kanaachi immoo shiboo dabalataa illee isin gaafachuu danda'a. Kanaafuu ollaa keessanii wajjin walii galuudhaan haala salphaadhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa karaa tokkoffaa isinitti himeen ture. Karaan inni lammaffaan immoo diishii tokko qabdan qofaan kan fayyadamtanidha. Wanti isin nu hubachiisin darbe karaa isa tokkoffaa irratti chaanaalii Itiyoosaat irraa fi Naayilsaat irra jiran guutummaatti argattu jechuudha. Itiyoosaat irra kan jiran OBN gosa sadanuu, EBS gosa sadanuu, ETV gosa sadanuu wantoota jiran hundumaa sirriitti argattu jechuudha. Kan Naayilsaat irra jiranis hunda isaanii argattu jechuudha. Garuu inni ammaa kuni muraasadha kan inni isinii geessu. Garuu chaanaaliiwwan oduu dabarsan hedduminaan ni gasha. Kanneen akka Faanaa, ETV, Zeenaa, ETV Mazinaanyaa, kan biraa immoo Waaltaa warreen kanas ni gasha. Akkamitti hojjennaas jedhuuf immoo inni kun LNB tokko bituu isin gaafata jechuudha. Adda biraasaa yoo manaa qabda ta'es rakkoon qabu. Sana booddee akkuma viidiyoo irraa argitan LNB sana cinaacha gara mirgaadhaa irratti jechuudha. Gara bukkeetiin irrattiitu jalqaba diishii keessan Naayilsaat irrattiitu. Normaalii iddoo wanti turetti jechuudha. Yoo Itiyoosaat ture Naayilsaatitti deebisuu hin dagatina. Naayilsaat irratti hidhuun baay'ee tokko salphaadha. Sana booddee kwaalitii keessan akka inni beestii ta'u goota jechuudha. Yookiis akka inni baay'ee gaarii ta'e gootu. Fakkeenyaaf 70 galeennaan ariifiidha. 68 70 irratti yoo hitan gaariidha. Kanaa ol dabaluu dandeessu sanas dabaluu dandeessu. Sana booddee erga isaa hiitanii booddee amma immoo LNB ishee lammataa sana irratti hiitu jechuudha. Sana irratti kwaalitii barbaaddu jechuudha. Lamaan isaa adda addaan kwaalitii isaa guddifattu jechuudha waan isin hubachuu qabdanii. LNB ishee lammataa irrattis keebilii keessatti kaa'u yoo faayindarii fayyadamtan baay'ee tokko ariifiidha. Yoo kanaa achi immoo namni isinitti mana keessa jiraate reesiiverii marraa laallachaa hojjechuu dandeessu. Sana booddee LNB lamaanuu erga kwaalitii guddaadhaan hiitanii isa sanas 70 keessa yoo galannis ariifiidha. Isa karaa bukkee akkuma viidiyoo irraa argatan erga hiitanii booddee iddooma kwaalitii argatteetti irratti jechuudha. Sana booddee wanti isin gochuu qabdan garuu yeroo saatalaayitii ishee lammaffaa sana barbaaddanii Itiyoosaat irra dhaxxanii instaaleeshinii jala jechuudha. Rimootiidhaan Itiyoosaat jala dhaxxanii lafa instaaleeshiniiti 11,555 vertikaalii yookiis horizoontaal jettanii 27500 polarizeeshinii isaa kanarratti iskaanii gootu yookiis kanarratti kwaalitii isaa ilaallattu jechuudha. Erga inni kanarratti kwaalitii guddaa isiniif fidee booddee walitti hiitu jechuudha. Akkuma karaa tokkoffaa irratti isinitti hime konneektarii sanaa walitti hiitu jechuudha. Akkamitti jedhuu fi laayin 1 fi laayin 2 qaba konneektariin sun isiniin jedheera. Akkuma viidiyoo irraa mul'atu kana amma akkuma viidiyoo irraa argatan inni kun konneektiidha jechuudha. Gubbaadhaa isinitti agarsiisaan ture viidiyoo irraa lallaasuutan adeema abdaddaa. Sana booddee laayin 1 irraa gashitu jechuudha. Reesiiverii isa guddaa yookiin reesiiverii LNB isa jalqabaa jechuudha yookiin isa lammataas gashuu dandeessu. Sana booddee iddoo boolla reesiiverii irratti barreeffame irratti immoo reesiiverii wajjin wal quunnamsiista achiin immoo shiboo biraadhaan immoo jechuudha. Erga akka kanatti konneektii gootanii booddee gara TV dhufuudhaan iskaanii gootu jechuudha. Jalqaba Naayilsaatii keessan yookiis Itiyoosaat iskaanii gootu jechuudha. Sana booddee Naayilsaatiin guutummaatti isinii galaa. Itiyoosaat garuu chaanaalii 15 caalaa miti kan isiniif galu. Chaanaalii ariifereef isinii galaa. Kaanaal pilaas illee duukaa isinii galaa. Yoo kaffaltii raawwattan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa haala salphaa kanaan utuu baasii cimaadhaaf hin saaxilamin saatalaayitoota biyya keenya keessatti fayyadaa jiran lamaaf fayyadamuu dandeessu jechuudha. Karaa isa lammaffaa kanarratti wanta Itiyoosaat irra jiru argannaa jechuutu hin ta'in wantoota Itiyoosaat irra jiran arganna jechuudha. Fakkeenyaaf Naayilsaat irra jiraatanii Itiyoosaat irra jiru jechuudha. Itiyoosaat irra jiraatanii Itiyoosaat irra immoo jiru isaan kan argannaa jechuudha malee baay'een isaanii Naayilsaat irra hin jiranii darbee immoo Itiyoosaat miti kan inni nuuf harkisu jechuudha. Egaa Itiyoosaatiif Naayilsaat guutummaatti argachuudhaaf meetodiin inni jalqabaa yookiis karaan inni jalqabaa ariifidha jedhee yaada. Kan isiniif mijate fayyadamuun immoo fedha keessanidha. Viidiyoo irraa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Laayikii naa gochuu hin irraanfatinaa. Isiniif waan salphaadha garuu naan na fayyada. Sabskiraayibii yoo gootan illee iddoo tokko nu jajjabeessa waan ta'eef sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo biraa dhawuu agarruutti nagaatti.